tamaam abbaa booti. Ana abbee. Kutaa. Lan dhukkubne. Ilaa gadda masjiidan naqe. Giseen akkana boottii baafadhee namni maaliif baatamaan boottii keessanii jiraa anaan jedhe. Deebi'ee immoo kaleessaa goda ajiibbaa machaa isaa tamaa bira dhannaan ijoolleen isaanii natti walbiillee moottiin abbaa tamaa miijiraa meelli isaanii jiraa anaan jedhe. Naanini abbaasi maal gaafadhee malliqoo maali namni iddeen argetti na ciicatee jennaani. Haakimee dhaqaa jedhi doktooraa kun dawaasaa beekuu naan jennaani. Intiraa ilaa haatumti kumaa galgala gisee akkana ramnu akkana jalaa fuudhaa. Boottii moo miila yeroo? Lachuu. Miila akkam dhiqatartuuti? Boottii kana fayyada. Miila seeruma salaataa miiluma lolla qabiyyee salaataa isaan malee nageetuma. Maal jette gaa dawaasaa? Kan miila keessanii kun fangasii yookaan baakteeriyaa infekshinii ta'uu mala. Kan eeggachuudhaaf immoo qulqullinni karaa barbaachisaadha. Miilli kun boottii keessaa uffifamee ta'a waan ta'eef infekshinii baakteeriyaatiif fangasiidhaa fi haala mijeessa waan ta'eef. Magaazii jette. Magaazii. Fangasii waan isin miilatti dhiqatan isin irraa qoricha fudhatan isin irraa. Abbaan jabal immoo jabaadha jechuudha. Abbaa jabal hariiroo keenyaatu andoodeedhaan dhiqameetiin abbaa tamaam andoodeetti sukkuumaatii dhiqaatee geessee sana xiqqoo wayyaa'ee ture. Lakkoofsa 28. Lakkoofsa 28. Lakkoofsa 28. Lakkoofsi 28 eessa joona? Qoricha boottii kootii naa kennu lakkoofsa 28. Hospitaala Giraandifaa doktoroota ispeeshaalistootaa fi gatii gadi bu'aadhaan kennamaa jira. Yaala dhibee keessoo, yaala daa'immanii, hordoffii haadholii ulfaa, tajaajila da'umsaa, tajaajila yaala gadameessaa, tajaajila baqaqsanii yaaluu lafee, tajaajila yaala ijaa, yaala ilkaanii, kittaannaa dhiiraa, yaala rakkoo sammuu, yaala laaboraatoorii guutuuf akkasumas altiraasaawundii, tajaajila ambulaansii, tajaajila gorsaa fi barumsa eegumsa fayyaatis ni kennina. Tajaajila qorannoo guutuuf gara biyya alaa warra deemuu barbaadaniif dhaabbilee mootummaafis ta'ee miti mootummaafis tajaajila liqii ni kennina. Bakki magaalaa Jimmaa naannawaa buufata konkolaataa hoteela Riqaa tokkoffaa cinaatti argama. Lakkoofsi bilbilaa 955 irratti dawwaltanii nu argachuu ni dandeessu. Grand Valley Hospital.